السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دابتوتا كنافتو جرجرتو سنين جتشا برانك جايبا قبل إذن فيه برانك سنس مالي يجون كيسان نورو صاحبك يتقرت يوكين هرياك يرد برانك جايبا دلقو فين ديما برانك سنس حال أبركية جارتي بافودو بربادا إسين كوت جنانين بيجرة جولت يد إسيتني هندو فنان جتة جرتي كناف فلنو نبواه نجرف جارتي فودو بربادا isiin hayyamsiisee naa gaafadhu sin didduu jedhaanii waan inni jedhu hin gaafadha moo hin gaafadhu jedha hom inni jedhu ka waliin laallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin turaa isin jedha amma ani bilbilaa fi hello عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجام يا كم؟ جرتا؟ إن شاء الله وجرات كم مه؟ جريني ما فكرت. إن شاء الله أنا ما تطلع. كم جرتك؟ نلا كم ما فكرت مه؟ طيب ما شاء الله. نجام لي والله منجرني. واني كومانتم جيفت مالي الحمد لله والله نجا. كوا تاني والله كانوا ما كانوا تتكو لطول فاده. haga obsillee daangaa qabaa mire maalka wallahi osoo jechuun isillee nu haati warrallee ka jirtu achi kamati beektu wanni si jala haarofti maaltu jiraree amma kophaan akkatti lufixee jira yaaki barana boro jechuun iftaanii maali jenna garuu ka akkati barbaadu wanni sii ta'u hin jiru siin guutamtu akkasi wallahi numan ulfaatti kayaabo ayye ayye wallahi sun akkasuma beeyta amma yaabo yaadawii beeyta jechuun sitti illee dubbachuudhaaf xiqqoo natti ulfaatee jira garuu namni si caala natti aan hin jiru keessa illee namni itti badhu si waan ta'eef kanaaf waan kana immoo akkana gargaartullee jechuun akkana bira dhaabbattullee shakkii takka illee qabu waan ta'eef saniif sitti mariin barbaade waan kan ittiin milkaa'ee abdii guddaan qaba sirraa kanaaf waan sin jechuu barbaade beekta yaaboo dadhabee jira dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate inuman xaaraa kophaa kiyyaa kunoo isillee waamee jira beekta koottu ijoollee jechitti maatitti dhiisiti koottu jennaan inni abadan du'ee argama malee ijoollee tiyyan dhiisitti hin deemu naan jette. Ani amma filannoo ibaa dhabeetiin hin jennaan inni maali Oromoo yoo maayimaayitu beekta dua dhoysanii awwaal eessa fidanii jedhanii waan siree sulleen qabu kanaaf isii akkanaa gaafattuu barbaadettiniin jechuun ati isii irraa fixuu hin dandeettaa kanaaf fuudhuu barbaada isii akkanaa gaafattuuf fuudhuu barbaada isii akkanaa gaafattuufi isin jedhe maal godharee sila filannoon ibaan jiru dhugaa ammaa maal jedhanii maa jechuun waan si kolfisiisu maal nagaa taanaan nu fuudhame osoo balaan jiraattee fuuna maaliif jechuun hambaa amma sireesii taasaa jira dhugaa kanaafuu yaatamma waan hin agootu jechuun isii sirritti akka mataa keetti jechuudha itti haasoftee akkana illee akkatti rakkoo keessa jira asitti illee rakkataa jira kanaaf immoo ati illee biyyarraa akka dhufuu diddee jedhiitii sirritti na amansiisi
kanaaf akkasii yaada kanaaf yaada kana sitti dhiyeessee yaabu. Hello? Hello? Turkiin isaan daanjitee jira. Hello? Turkii isaan daanjitee? Ittiin deebisa waan jedhu kan waliin ilaallu ta'a hamma dhumaatitti ni ilaalame. Neetworkiin keessatti yoo miti kiyyatu ba'e. Itti deebisa neetworkiin kiyyatu ba'e. Halo, dhiifama neetworkiin kiyyatu ba'e beekta. Akkasi kanaaf mammaaksa keetillee jechuun naagalee jira. Haa ta'u garuu amma filanni waan hin jirreef haxammoon naa godhuu qabdu yaaboo tanuma najjeessi jechuun maal na awwaali. Kanaafuu argitee anama beektaa akka nama du'eetti ofitti kennee ati immoo na awwaali. Tanuma jechuun ani waa filannoo ibaan qabu furmaati ibaa waan hin qabneef homaa godhuu hin danda'u. Dagaa jira. Maaliif? Maaliif hin baane? Yaaboo sitti na ergate homa ta'uu dhabeetiniini. Yaaboo yaaboo maaliif jechuun ati rakkateen beektu maal jechuun nama rakkate anamma akka nama tokkootti akka hiriyyaa keessa ka jiru kophaa kiyya asitti ka jiru kophaa kiyya waggaa meeqa yaaboo ni beekta miti ilmaan jiraa ilmaan hiree guddatti beekta uummata akkan taatu ilmaan waan isin taatu hin jiru hiree guddatti yaaboon awwaalii siin jedhe bar kana caalamaa siin jedha la ilaha illallah yaab kanaafuu jechuun haa jechuun haaluma duratti mijaa'inii durallee fuudhuu dhabee amma immoo ati siin hayyamsiisidha bara isii dura amma isii dura fuudha miti bara atamma na hayyamsiisidha bara atammi siin hayyamsiisii siin jedha bara siin hangaafattu atammi dura isii gaafachuu baasuu dorgimaa isirra haa dhuftu dura isii gaafadhu be hin dhagaa maaliif akkatti loltare maal si lolchiisa sila naa gaafadhu sin jedhe maal akkoo namni namatti nama ergatu si ergate maaliif loltaati wanni loltuuf maali
Isin dhufuu diddee bar koottu jedhe na diddee akkam godhanii koottu ijoollee maatiitti dhiisii koottu jennaan hin diddee. Maatiitti dhiisii koottu jedheni bar. Kanaaf amma biraanki sirratti dalagee dhaariin akkatti. Wallahi biraankiidha. Biraankiidha wallahi. Maal jechuun kana laal jechuun naa gaafattaa fi hin gaafattu namni beektaa tokko amma sirraa namni waa hedduu barata maaliif namni tokko namni akkana jedhee nama addaan deeguuf yookiin immoo daddafeetiin waan san isii biraan gaha fiigeetiin jechuudha osoo wanti illee dhugaa ta'uu baatu taate kanaaf amma namni waan asirraa waa hedduu hubata waan ta'eef kanaaf biraankii kana dalaguu danda'e akka isin jedha ati dhiifama guddaa dhiifama naa godhe isin jedha. Amma di barnoota jala jechuudha barnoota irratti waan akkana dalai daree waan akkana naan jetta. Kuni namni asirraa waa barata wallahi. Dhiifama. Dhiifama guddaa wallahi dhiifama. Dhiifama wallahi dhiifama. Asbira mai wa cewa kana ma yari ya di makana ya tun kan mu iya dayu da in ji tabi da iya dayu ya jura ni ha ya jura bin tikau difama gudda aka ji baka insha Allah umara kun awu difama sai wada jira difama raasi sin jira ayya dugala tome kana fi da batun le sala jira wan tef difama jadinka ayya da wata kenya ga jamto tafi jira tamto ta kana to jira jirto shamar ka fone masha Allah fi jilla jira biranki kenan kana yusri ko share like subscribe go to hidra fatina itin janna nugudisa mucha kana gudisa jira dan channel haro ganate masha Allah o haje tani oromo kuma taman jira subscribe itana gari to ko hinda gatina asin ayya kasi dugala tome sin jira kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu firaankiin kiyya kana fakkaata akka ajaa'ibaatti firaankiin irra dalageetti jira gaafadhu jennaan tasumaayyuu hin gaafadhu jedhe yoo maraatte si hina yoo duute si awwaalla yoo argitee ka fayyaa dhabdu taate si wal'aanna jedhe nama jechuun akkana nama akkanaa haadhaa qabaachuu wayyaa sanuu qabaattu wayyaa sanii nama akkanaa qabaachuun baay'ee namni har'aa kan nama diigu malee kan nama ijaaru hin jiru. Akkasiin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya yoo isinitti toleetiin jedhe like share subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha amma viidiyoo ibaatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.